Itoophiyaa keessatti rakkoo siyaasaa fi dhimmoota saba sabilammoonnii fi uummattoonni biyyattii irratti waliif hin galle karaa marii fi waliigaltee biyyaalessaatiin furuuf koomishiniin marii biyyaalessaa hundaa'uun hojiitti erga galee bubbuleera. Kanaanis koomishinichaan naannolee 11 fi bulchiinsa magaalotaa lamaan irraa ajandaan walitti qabamaa kan ture yoo ta'u, magaalaa Finfinnee keessattis sagantaan ajandaa walitti qabuu yeroo garaagaraatti geggeeffamaa tureera. Sagantaa ajandaa walitti qabuu kana irratti kan hirmaatan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee mariin biyyaalessaa carraa jalqabaa Itoophiyaan seenaa ishee keessatti argatte ta'uu himuun Itoophiyaanotaaf filannoo sirrii fi furmaanni waaraan itti argamu ta'uu kaasuun isaanii kan yaadatamuudha. እንመካከር የሚለው ትልቅ እድል ነው ለኢትዮጵያውያን። ሀመሪያኑ kan jedhu lammiilee Itoophiyaaf carraa gaariidha. Lammiileen Itoophiyaa tokkummaan lolanii diina mo'anii biyya isaanii kabachiisaniiru. Ta'es garuu injifannoon boodas mari'atanii biyya isaanii kabachiifachaa hin turre. Amma nu haa ga'u. Hamariyaanu biyya keenya gara boqonnaa haaraatti hafinnu, walis hadhaggeeffannu, jabaannee biyya keenya haceesisnuun jedha. Koomishiniin marii biyyaalessaas ergamaa fi imaanaa itti kenname baachuuf dhimmoota waliigalteen biyyaalessaa akka hin jiraanne taasisan adda baasuu fi fala barbaaduuf qaamolee kutaalee hawaasaa garaagaraa bakka bu'anirraa ajandaa walitti qabaa kan ture wayita ta'u, yeroo ammaas ajandaa ijoo 8 walitti qabaman irratti qaamolee hawaasaa bakka bu'uun kutaalee biyyattii garaagaraa irraa dhufan waliin magaalaa Finfinneetti mariin eegaleera. Bu'uuruma kanaan AMN+ sagaleen dhaloota marii biyyaalessaa irraa abdii akkamii qabdu jechuun jiraattota magaalaa Finfinnee gaafate. Jiraattonni magaalaa Finfinnee yaada isaanii AMN+ sagalee dhalootaaf qoodanis mariin biyyaalessaa lola meeshaa gara falmii yaadaatti jijjiiruun biyyattii keessatti nageenyi waaraan akka dhufu ni taasisaa abdiin eeggachaa jiraachuu himaniiru. Bareechine abdii qabna maaliif nageenyi biyyattiis jiruun rakkin amma wamte arge kun hundinuu walii galamee rakkoo hundayyuu kan waliin nageenya jiraachuu hin danda'ama jenne yaadne. በኔ በኩል ተስፋ ይታየኛል። akka kootti abdiitu natti mul'ata. Sababni isaa sabaaf sablammoonni hunduu ajandaa isaanii ajandaa biyya isaanii qabatanii dhufanii irratti mari'achaa jiru. Kanaaf mariin biyyaalessaa biyyattii keessatti nageenyi waaraan akka jiraatu ni taasisa kan jedhu abdii guutuun qaba. Biyyi kun guddachaa jirti. Garuu biyyi kan guddatu immoo yoo uummanni guddatu. Uummanni akkamitti guddata? Hunduu yoo wal yaade, yoo wal gargaare, akka fedhe yoo nagade. Mariin kun waan kana inni ka jedhee yaadaa jira dhugaa dubbachuuf. Akka lammii tokkotti marii biyyaalessaa irraa kanan eeguu rakkooleen mul'atan hundi marii fi marabbaan furamanii tokkummaan akka cimu ni taasisaa jedheen abdiin eegam. Mariin biyyaalessaa geggeeffamaa jiru rakkoo biyyattii hedduuf furmaata waaraa kan fiduudha kan jedhan ammoo xiinxalaa siyaasaa obbo Baarentoo Gadaati. Mariin biyyaalessaa gaggeeffamu kun furmaata qoricha biyya kanaati jedhee warra amanu keessaani tokko. Mariin biyyaalessaa kun dhugaa dubbachuudhaaf marii akkaan barbaachisaadha. Itti baan isaatis itti baa salphaa miti. Waan baay'ee dhibbaaf dhibballee jechuu dadhabnu waan baay'ee rakkoo biyya kanaa ni sirreessedhee namoota amanu keessaa tokko akka milkaa'us shakkiin qabu. Qaamoleen hawaasa bakka bu'uun marii biyyaalessaa kana irratti hirmaachaa jiranis miirri biyyummaa itti dhaga'amuun tasgabbaa'anii marii fi marabbaan ajandaa dhiyaate irratti mari'achuun milkaa'ina marii biyyaalessaaf shoora isaanii ba'achuu qabus jiraattonni magaalaa Finfinnee kunneen dhaamaniiru. Gizee shaayii dhuganillee, gizee rafanillee mari'atanii Amaaraa, Oromoo, Tigree addaan bittinnaa odoon ta'in tokko ta'anii mariin kun maali? Fuulduratti seera sirreessuuf illee faayidaa guddaa qaba. Seera kan sirreessuuf amma mariin isaanii bu'aa guddaa waan qabuuf Rabbi isaan gargaaru. ሀገራዊ ምክክር ሂደት mariin biyyaalessaa kan nama dhuunfaa kan garee tokko yookaan ammoo kan paartii siyaasaa tokkoo miti. Dhimma guutummaa Itoophiyaanotaati. Kana hundumtuu hubatee marii fi marabbaan biyya keenya ceesisuu qabna. Tasgabbaa'anii waliin mari'atanii rakkoo jiru hiikanii karaa nagaadhaan guddina biyyattiin waliin akka hojjetan kanan dhaamaaf.